barbaadde bro. Hayyee galatoomii anis maal jechuu barbaadeni walumaa galatti waan kana keessaa baatanii tu gara waan biraatti nu ceetanii maal ta'a dhiifama waliin ani asumaan hin baa sooyyeen as keessa jirti asiinis gaa haadha ijoollee lamaadha rabbi ilmoo ishee guddisuu fi waanuma fedhe hayyee sooyyee akkam jirtu nagaa galata rabbii jirtu fayyaadha aljaziiraa ko Sheekh Ahmed Imbaye galata rabbii Imbaye inni yeroo dhuma mana kee dhufee jedhee ancootee fa'i nyaachuu malee cumboo fa'i nyaachuu malee bakka kana gara dandeessa bareen taa'u itti boqetti. Anillee badaa waan arge hin qabu garuu keessaan ijoollee waan natti ergiteetti itti dhiyeenyaan immoo siinis akka obboleessaatti abbaa giddiillee sirriitti akka obbolaatti wal duukaa jiraanna baay'ee walitti siqeenyaan sirriitti isin beekaa jechuu barbaadeeni an dhugaa dubbachuuf taanaan abbaa giddiidhaa nama arrabsuus aljaziiraadhaa nama arrabsuus an dhaga'ee hin beeku maalii gaafan jedhu afaan kan keessin socho'a afaan isaasin socho'a beektaa maayinni ishee afaan namaarratti hojjetamtu laata kan jedhe dhugaadha maalii fi beektaa ajandaa godhataa namni immoo hoy jedha isaanis isinillee hoy jedha kun immoo gaarummaa hin qabu kana isin irratti argee dhaga'ees hin beeku hedduu fokkisaadha waan ta'aa jiru yoo waan haasofnu qabaanne nuni namoota maatii bal'aadha asiitillee akka maatiitti ol duukaa jiraanna hunduma keessanii wajjin jechaadha kara keessaa fixachuu dandeenya namoonni baay'een shutedhanii qabeedhanii si duukaa fiiganii gaafa si wal qabatan asii achi deebi'an immoo faayidaa hin qabu isin borganama walitti deebitu kanaafi please kana caalaa akkuma Sheekh Ahmed jedhanii utuu badaan haasa'amu ta'eeti asirratti natti tola jechuun barbaada maaliif kan sobee nama walitti sobee nama araarsu hin jiru. Sooyyee ko sorry kana caalatti naasa'in naan jedhu badee inni gama isaatiin waan qabu fudhatee jechuu barbaade. Like ani akka lamaan keessanitti haasa'anii lamaan keessaniin anaaf tokko gatii taataniif lamaan keessaniin dhaabaadha isaanillee bilbilaanii sinillee asin dhugaan sin jedha ijoolleetu na qabeen asiif achi araasiidha mana keessan jira gadi hin baane kanaaf bilbilatu wantoota na qabeedha malee si bilbiluuf utuun jedhuun har'a amma si argadhee jechaadha sirratti. Anyways, an waan beekte kanaan hin beekamtu kanaan sin beeku an. No, namni sina baruu hin danda'u kanaan sooyyee koo. Anamma jessaayilee kanaaf iddoon jirrettiin argamuu keessin barbaadu kanaaf asuma irratti isuma duriitiin gituma gaarii sanaanii achumaan utuu deemteetiin wayyaasiin jechuu barbaadeni beektaa barbaachisaa miti borganama walitti haftu wal duukaa taatu keessaan fixuu hin dandeenya. Wayyuure mana keenyatti galle. Haa ta'u sooyyee koo. Inshallah no anammas waa dubbachaa jiru just miidiyaa irratti bakana waan qubee wantoota garaagaraatu deemaa jira hangana sa'aatii dheeraan laayivii ture waa tokko waa'ee kanaan dubbanne waa'ee makullee haasofne wayyaa waa'ee kullee moo maal jedhamte wanti itti isheen dhufte Uzaifa welcome sanumaaf inni xiqqoo irra keessaa dubbadha jedhee wayitan jedhutti koomantiin namootni keessaan wantoota adda addaatti natti barreessu hanguma tokko jechuudha waan kallattii isaaniif ta'u wayii waa dubbadha jechuu barbaadeeti malee sadarkaa isaaf deebisuu yookaan Barakat Bashir welcome. Mangisti كيف نقادا تماما والتمامات جتني والتمامات أبو قادر تفيد باكي نماس وانمني سينجر أجروس نمني وما
Irraa namni waa guddaa sirraa eegaa namni kabaja guddaa siif qabaa iddoo akkanaatti si arguun xiqqoo tarii namoota sarpiraayizii godhee jennaan kan namni yaada akkanaa sii kennaa nama ofiitiin immoo waa jedha tokko inni kan biraa immoo walloluun akkuma jirutti ta'ee waan jiranu keessaan akkuma kaleessaa sana diinqaan utuu xumuratanii gaarii ture argaa jirra hundi keenya iyyuu social media irratti waan deemaa jiru edas waan waliin jedhaa turtan kaleessas waan waliin jedhaa turtan kun barbaachisaa ta'e natti mul'atu akka tokkotti inni kan biraa. Sundura amma ture dhiifamnaa godhiiti Bashiirkoo. Barri kan biraa. Osoo dhuguma jechuun osoo dhuguma akka namummaatiif kan deemu ta'eeti ganama ture beetee wattichi. Gogaa osoo gogiin dhisu miti gogaa loonii kalloo kana si galee jiidhaa isaatti malee yookaan hin ta'u si galee. Jalqaba baasee miidiyaatti. Gogaa jiidhatti maru. Jireenyuma keenyatu iccitii waan jedhamu gargar bahee jira namni keenya sii galee. Wanti hundi gaddis gammachuunis waa wayii rakkatu waa wayii miidhagu waa wayii maal ta'e miidiyaatti gabbii fuudha malee akka sirna aadaa kaleessa maatii keenya irra dhaalee dhufneetti iccitiidhaan keessoodhaan dubbachuu mari'atti wanni jedhamu dagatamee jira. Guddaa xiqqaan qabu beekaa wallaalaan qabu biyya keessaa biyyaalaan qabu. Akhlaaqni ilma namummaa yeroo gariitti qabu. Gaaffii keessa nama galchisiisa. Si qofa biratti miti maamne wanti kun yeroo baay'ee deddeebi'ee dhufa hadda hiriyummaanis yeroo itti xiqqoo gaaffii keessa galaa dhufe guyyaa tokko ta'anii wajjiniin nyaatanii wajjiniin dhuguun yeroo itti hiika dhabe keessa jira rakkoo kaleessa wajjin dabarsan irraanfatanii hadha walitti deebi'uun bakkuma hundatti mul'ata. Utuu ati hin dubbatin immoo yeroo inni biyyatti galee jaartii godhatee yeroo sana keessa rakkoo irra gahe argaa jirra aarsaa guddaa wajjiniin kaffaltee utuu ati hin dubbatin yeroo ammaa beeki tuu nam tokko hin dubbatin kan walitti raawwatame afaan baasee dubbatu si galee. Ragaa wayii hin barbaadu jechuudha. Isarra darbees immoo akkamiin Finfinnee akka galtanii eeganni mana hidhaa galee sochii akkamii akka godhaa turte sooshaal miidiyaa kanarrayyuu immoo maal akka godhaa turte hunda keenyaafuyyuu ifaadha. Wanti kun hunduu dagatamee kaleessas immoo yeroo Dubaayin turteetti waan walii wajjin dabarsitan cinaatti gatanii hadha gaddeebi'anii waan xiqqoodhaaf sadarkaa walii gadi buusanii wal xineessuun an barbaachisaa ta'e natti mul'atu. Kanaaf immoo itti gaafatamummaan yoo namatti dhagahamedha qalbii nama hundaa jalaa immoo bahuu hin danda'u. Argaa jira jechuudha. Kanaaf namni baay'een isaa ammarra taa'ee Mahammad dhiise wanta akkanaa kan inni siin jedhaa jiru. Ijoolleenis immoo hedduun isaanii barreeffamaanis argaa turte yoo ta'ee fi dhiisi maammee kan siin jedhaa jiran. Sababni isaa namni hedduun kabajii siif qabaa. Anillee wallaahi kabaja guddaan siif qabaa. Namoota kabaju keessaa tokko sooshaal miidiyaa irraa taatee natti gootu yookaan daqiiqaa argatte keessatti gaarii natti ooltu gaarii yeroo ammaa oola immoo ofii fi matuma ofiitii fi malee nama biraatii fi miti. Inni kun kabajni namni siif qabu moo akka guddatu godhee jira. Iddoo sanatti si arguu barbaada ammallee namni gadi bu'ee Mahammad Aljaziiraa inkaa sadarkaa namaa wajjin sirraa eeguu gatii hin barbaanneef kan namni dhiisi hin jedhaaruuf. Kanaaf hadhallee dhaabatanii gaafa namni daangaa namatti darbu sarara diimaa namatti darbu xiqqoo nama aarsaa gaafa sana garuu dhaabbatanii obboleessa kan koo jechuun gaarii ta'e natti mul'ata. Anis yaada namootaan hin qooddadhaa waan siin jedhu sii kaasuu barbaadeetanii waan na galchiteef galatoomii ulfaadhu kabaja guddaan siif qaba. Kanas gamasumaan quba qabaadhu siin jechuu kooti. Baay'ee Bashiirkoo ulfaadhaa illee wallahi kabaja guddaan siif qaba. Ulfaadhu galatoomii. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Shaggaree tis ganama turte. Waan dubbachaan bifuma tasgabbii qabuun obboleewwanuma keenyaafin yaaduma tokko waan dhimma sanaan wal qabatu bari baajachuu barbaadeeti malee abbaa giddii arrabsuu yookaan xiqqeessuu yookaan dhimma biraatiif yookaan wanti godhaa jiru kun dhugatti waan nurraa eegamu jedhee itti amanee itti gammadeeti miti dirqama yeroo ta'u waa wayii dubbachuudhaaf dirqamta sana jechuudha. Hayyee Shaggar itti Mame, let me talk first. Awannen dubbadhu hin jiru yuuti ani akkumatti isa dhanteen abbaa giddii silas dubbadhu yoo barbaades. Así ya jirta. Oye habibi, samar? Isama lao. Undekna. Dhiifama Shaggar. Hojii jira saniifi. Peace no? Maari Shaggarin dalaga jiraatti maalitti beekte? Dalaga jiraatti dhabu. Anatu hojii jira jedhu. Oh, inni mo. I don't know because I'm here first. That's why. And then, okay, dhiifama. Listen, mame. Kasabin samin no basalam no. Yaaduma tuna jaalala kun mugoora kana naqabe tuta isin badam mintini yaadaminu. Baay'ee dubbachuudha. Okay, anyways, Evelyn.
Eni qoonjo. Ilma namaa tokko gorsa xiqqishoo wayii deebii gabaabaa wayii ka isaallee barumsa ta'uu biraatillee barumsa ta'u deebisuun dirqama. Maammeen dhawoo gabbahee waan aan jedhe an cadhisee keessaan fixadhan jedhu osoo asirra deebiin deebisiniif osoo isa arrabsuun sa'in gorsa xiqqishoo wayii nama biraallee fayyadu isaallee mataa isaa xiqqoo chikkilli godhu jedheetini keessaan fixachuu yaallee noo afooytuun waan jiru afooy naallaa jechuun bareeda. Garuu yeroo marayyuu afaan nama cuqqaalanii keessaan fixu of course yaallee noo. At the same time namni sunu keessaan osoo waliin fixachuu barbaade keessumaa si dubbisaa eeganami tokko social media irra waasiin jedhee social media irra waa deebistee fi kaatee keessaan fixatte. That's normal guys, take it easy. Dammoo ani wanni arge maammeerraa wanni inni waan badaa dubbate akka iyyuu hin jiru. I didn't see that much. Ala yootun. Ilmi namaa dammoo waan namni kanaan dura sii godhe tokko dagattee waan hadda osoo ani yaada waasi balleesse waan ati naannaa gooti san yaadachuu qaba malee waan ati hadha nagooti yaadachuu qaban irra caalaa dabarsee namni nama jechuu waan ati nagooti san yoo yaadadhe kan hadha ati nagooti kan si deeffadhu naa akka qalaalii fudhadhaa dammoo namni tokko social media irra of gammaxansee hulluu ሰው ላይክ ያርግልኝ ይውደደኝ ማለት አትችልም። እኔ አሁን የሆነ ቪዲዮ ፖስት ሲያደርግ ሁሉ namni marinuuna haa jaalatu jedheeti miti. Maftee noone የፈለኩትን አይዲያ መስጠት ኤገነረት ፖስት ጎት ከፖስት ጎቴ ፊ ቢነንሳ ምት ይከላል ሐዋስ ነው ያላሉፍ ነም ለሐላሉፍ ነም ያልታከነቱፍ አንድ ቪዲዮ ፖስት ከተደረገ ሁሉም ሰው ይደድልኝ ማለት አልችልም። እኔ ደሞ ማመያ ቪዲዮ ላይ ምንም ነገር አላለም። ምንም ነገር የሚያስቆጣ ነገር እኔ ምንም አላየሁትም። እንዴ ማሜ ብቻ አይደለም ይሄን ላይን ደሞ የሰሩ ብዙ ልጆች ተቆበታል። what's big deal ሲጀመር ነመ ተቆበር ነመ ወልቤቱን ተቆልቱ ፈታ ዱፍታ ለምን ማሜ ዳከ ደብሰና ባንግዲሱን ለምን ለእንትን አልመለሰም? ማን ነው ይሄ ልጅ ሳዲቅ ነው? ማን ነው ይሄ በቪዲዮ ሰው ላይ የሚሰራ? ኧረ በየቀኑ ነው የፈለገ ሰው እየሰራበት የሚውለው ያተቋጠቁ። ለምንድን ነው የማሜ ቢግ ዲል ሆኖ ነው የታየው? ጥሩ አይደለም። እንኳን አወኩሽ ናኩሽ ጀታማር ጥሩ አይደለም። እና ሪስፔክት ወልጎዳውል ከበጃ ማምቾ ወይ አከሞልቴ ነጋሚ I'm talking. Nagaya, by the way, Asia will baraduri ijole bale. Give me a minute, please. Give me a minute. I need to go on. Let me finish. I'm not going to give you every second. Asia. Dakika laman taka nakani itu. Asia. No, Ugarabi one thing jechu barbadu. Fakirnya kuzefan kuni gafa. Tidak bagi di timba demo. Anak dua. Itu scenario reality di bara gifata itu berbeda. Itu mau ya, anam sille beta kiti wal bereni. Ya, gara nanya beta wanti kuni wanti abagi di live be hasesan arge ture the video dalaga jalan ture beta. Amma si arginanin sene. Wallahi wanti namni ati duutuuf si ajjeesu akka malu hubadhe beta an seenaa gaafa cidha isaa ka jimmaa irratti abbaan giddi hin barbaadamaa hin hidhamaa hundi keessan keessummoonni finfinne irraa dhuftan galgala kana akka asin bulle jedhanii nu hiiteenne shaqaa jirru mana guunnee nama hedduu taanee masaradhaa baane jirti ragaa bahuu dandeettii saamiin hin jira nu nama hedduu nama lakkaa'ee fixuu an hin dandeenye wantiin ani jiruu kiyya irratti yaadadhu ani gaafa san dalagaatti dalaydeenaan Oromoon akkanaa jiraachuu jedhee bakka hedduutti haasayaa ture beeta yeroo namni hundi nu hundi hiyyaane beeta biraa fiinee yaani bakka hin deemna galgaluma kana asin bullu jennee garuu yeroo ati makiinaa kiyya bantee boorsaa fudhattee gadi buute si argee Mahammad maal taati hin deemnu sin jennaan abboo naan jette abboo ani asit dhufanii hidhaa miti annamni martuu haadha ga'uuf waan kana beeta wanni dubbachaa jiru ammallee viidiyoodhaan hin dalagaa waan hundaa walitti wanta godheetini bal'isee abboo naan jette ani irrifadhe ati boorsaa fudhattee gadi buutee jennaan lafti galgala hin deemna jedhee waan yaadeef hundi kenneyyuu biraa yaane abboo na hidhuu miti jette abbaa giddii biraa na fuudhanii waliin na hidhuu miti yoo du'allee taate asitti dhufanii isa biratti na haajjeesanii jette hirrifadhe ani mataa kiyyaan hirrifadhe wallaahi jechuun Oromoon akkanaa ka rakkinni irratti wal biratti haftuu ni nu hundi biraa fiigaa jirra argaa jirta finfinne irraa dhaqne haa ta'uuti akka keellee walitti kalaa'uu baannu
nuyyuu sila biratti hafuu malle gaafa san anin gaabbe beeta waan kana haasayaa ture. Ati gaafas ani biraa hin deemu na hidhuu miti na haa ajjeesanii kophaa isaa gatee biraan deemu jettee biratti hafte. Hadha inni gadi bahee sihii gaafa lubbuu kee kenneefiitiniin nullee akkasitti karaa nu cufanii karaadhaan nu deebisanii seenaa san keessa deemuun barbaadu. Wallaahi an gaafas gootummaa kee argee ani si jajuufillee isaafillee siifillee miti haquma argee waan namni waan argee jaj godha. Hedduu ajaa'ibsiifadhee garuu addunyaan tun beekta akka abbaan barbaadetti miti ka jiraatan. Namni ati duutuuf si ajjeesuu akka malu baradhee beekta. Namni ati gaafas lubbuu kee kenniteefi beekta gaafas lubbuu kee kenniteefi na hidhuu mina haa ajjeesanii jette biratti hafteetini. Ani maal jedhee abboo ani nama akkanaan argine jedha anaafsillee yeroo san hedduu waliin beeknu maal inni namni akkanaa jedhe Oromoon akkanaanuma jirti ta walirratti duutu jedhe nu kunoo biraa dheessine biraa baanee nu maal goon hin hidhamnu jennee biraa yaane mucaan kun didee biratti hafee jedhe akka carraa ta'ee garuu rabbi nullee kararraa poolisaan nu qabanii nu deebisanii akkatti bulleen beetaa borumtaa san walumaan deemne jecha. Innaa jazaan kun sila waan xixiqqoo isin sila keessan fixattan akkanatti gadi bahanii wal arrabsan akka nama ijoollee akka nama daa'ima xiqqoo natti dhaga'amee sanumaa fi viidiyoo hojjedha jedhee. Uzeefa wallaahi akkati dubbattu wanti Asiyaa dursee carraasiif kenneef Asiyaa kiyyannoof oolchi dhugaarra dalagarra jirta. Garuu Uzeefaan yeroo sana waan na waliin tureef ammas rabbiin kan beeku laayivii irra jira jedhee Uzeefaatti hin dubbanne. Yookaan dhimma kan dhagahee dhagahuu dhiisee wanni hin beeku tokko hin jiru. Jasta koomantii jalatti na seensi jedhaa ture rakkatanii tumarti keessan isinii galee. Reyaalitiin jirtu kan rabbis laftis namnis beeku jechuudha. Dhugaan jirtu kana. Wanti tokko hojjechuuf. An viidiyoo hojjedheetiin gaddiisa ammallee hin dhiisu beeta galgala na ta'ee dhugaa kana namni dhagahuu qaba beeta. Nama lola hagana ga'uuf waan nama hin affeerreef gadi bahanii waan xixiqqoon akkana baalu'eetu ol gochuun maal jechuun kun sirrii miti. Sanirraanuu dabree ati nama akkasitti lubbuu kee kenneefi si barbaadaniin beekta ati si huyyuu isa dhiisiiti. Gaafas lubbuu kee kenniteefi na haa ajjeesanii jette isa biratti na hidhuu miti. Nu homaa nu godhan osoo nu qabanillee guyyama 2-3 yookaan 7 takka yoo nu hidhan achi booda nu hin baana. Ati garuu atuu hin beektaa inni immoo hin barbaadama akkasitti biratti hafte beekta. Nu guyyama takka maaliif hidhamna maaliif walaa taanaa jennee guyyaa takka kennuufi dinnee biraa fiigaa deemne nullee sirriin goone garuu haa ta'u gaafas ati biratti hafuun kee lubbuu kee kenniteetiniin wallaahi hedduu si dinqisiifadhaa ammallee sitti hin dhaga'amini ati namni wanti xiqqoon akkana nama wanta jedhu sirrii miti beekta namni waan akkanaatiin vaaluweetu waliin godhu namni namummaa fi namummaa qofaani beektaan innillee sillee ana qixaa waan argine waanuma arge ragaa baha jedheetiyaan. ያለ ነው እሺ ደግሞ ትምህርት ይሆንልሃል ትምህርት ሲታውን ኩን ኧረ ወላሂ ሱማ ወላሂ ዱን ገለቶም ፈዳን ነው ዋጥቁት ናሩሰን ዱን